Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Maatii fi hordoftoonni Dungoo Miidiyaa biyya keessaaf biyya alaa jirtan sagantaa kana karaa kanaan hordofaa kan jirtan hundumti keessan nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu akka fuunee. Egaa guyyaa kaleessaa miidiyaa Dungootiin ayyaana bara haarawaa sababa godhachuudhaan sagantaa tokko isin biraan gahaa turre. Sagantaa sanirraa waan baay'ee akka qayyabattanii hubattan abdii guddaa qabna. Har'a immoo guyyaan kun nuyiif Dungoo Miidiyaatiif guyyaa seena qabeessa. Guyyaa kana eebba abbootii keenyatiin sagantaa Dungoo Miidiyaa saaqqannee turre. Ammallee eebba abbootii keenyatiin guyyaa har'aa kana ni saaqqanna. Kanaafii hordoftoota Dungoo Miidiyaa biyya keessaaf biyya alaa teessanii guyyaa kana sagantaa Dungoo Miidiyaa hordofaa jirtan hundumaaf Dungoo Miidiyaa guyyaa kana sa'aatii kanatti waggaa 3 har'aa eebba abbootii keenyatiin gargaarsa qulqullootaatiin kadhannaa harmee teenya giiftii maaramiitiin obboleewwan keenya tajaajila afaan Oromiffaa irratti quuqama qaban gubannaa qaban gahee ofii ba'uuf gumaachuu ofii gumaachuuf waggaa 3 har'aa Dungoo Miidiyaa saaqamte. Waggoottan 3 darban kana keessatti guyyaa sanbata xiqqaaf sanbata guddaa sagantaa idilee onlaayiniidhaan ayyaanota giddugaleessa godhachuudhaan yeroo adda addaatti immoo sagantaa itti fufiinsa qabu faaruu barumsa gorsa marii adda addaatiin sagalee Waaqayyoo waggoottan 3 darbaniif karaa onlaayiniitiin tajaajilaa ture. Erga baay'ee dabarsaa ture. Bu'aa baay'ee keessa darbee maatii Dungoo Miidiyaa sinis horatee barsiisonni keenya Liqa Daaqonaat Abrahaam, Maggaabee Addis Alamaayyoo, Daaqoon Baqqalee, anis obboleessi keessan Nugusee Girmaa, obboleewwan keenya baay'een karaa tokkoonis karaa biraatiinis sagalee Waaqayyoo waggoottan 3 darbaniif bara sin barsiisaa sin biraan gahaa turre. Har'a immoo hayyama Waaqayyoo ta'ee onlaayinii yookaan karaa stream miidiyaatiin ala karaa production gumii tajaajiltoota Dungoo Miidiyaa dhaabuudhaan sagantaa keenya bifa haarawaan eegallee jirra. Istiidiyoo xinnoo wayii sagantaa keenya itti raawwannus dhaabbannee jirra. Har'aan booda tumsinee mari'annee haasofnee Dungoo Miidiyaa gara broadcast miidiyaatti ji'oottan dhufan kana keessatti hojjennee akka baasu abdii guddaa qabna. Isinis yaada keessanii, kadhannaa keessanii, gorsa keessanii akkasumas immoo gargaarsa maallaqaatiin akka nu faana dhaabbattanii nu cinaa dhaabbattan abdii guddaa qabna. Ergaas sinii dabarsi. Akkasumas obboleewwan keenya tajaajila adda addaa irratti hirmaachuu danda'an faaruu irratti lallaba irratti baay'eetu jiru. Isaanillee faaruu ni qopheeffatu. Faaruu isaaniitillee immoo akka nu biraan gahan gargaarsa adda addaa ni barbaadu. Gidduu kana waan baay'ee hojjennee wajjiniin tajaajila mana kiristaanaa keenya galmaan keenya har'allee hundeeffama waggaa 3ffaa Dungoo Miidiyaa bu'uura godhachuudhaan sagantaalee wayii sin biraan geenya turtiin keessan hangadumaa nu faana haa ta'u.